Jira jirtuu hordoftoota daawwattoonni keenya daawwattoonni Malkaa Production. Malkaa Production chaayinaalii YouTube dhiyeenyatti banameedhaan dhiyeenyatti kanneen banan nu ijoollee qaxalee Oromoo ol guddattoota sabaa maaliif baname jettan Malkaa Production waa'eetu dhaabbata. Malkaa Production wantoota hedduu qabatee isiniif dhufaa jira. Malkaa Production kana hordofuu hin dagatinaa. Hordoftoota keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Yaadaaf qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti nu beeksisuu hin dagatinaa. Malkaa Production maaliif baname jettan saba guddaa, saba Oromoo, saba biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti saba guddaa Itoophiyaa kana hundeessuudhaaf gahee guddaa taphate kan wantoonni inni hojjete, wantoonni inni silaa dalage ittiin hin beekamin maqaan isaa dhokote beeksisuuf afaan isaa dhokote guddisuuf afaan isaa sadarkaa addunyaalee isaatti dhiibbaa akka uumu godhuudhaaf aadaa keenya dhokote hambaalee keenya ittiin beeksisuu artii saba keenyaa ittiin guddisuu kanaaf kan hundaa'edha. Afaan keenya osoo irratti tokkomnee hojjennee jabaannee jaleenne akka uummata Habashaa afaan Habashaa control YouTube kan irratti nu godheeru dhuguma Habashaadhaan dhaalamneera. Afaan Habashaa hedduu hordofna nuti ilmaan Oromoo iyyuu liinkii YouTube warra afaan Oromoo tokko ittiin bu'u nuti las maaf akka ta'uu qaba. Nutis keenyumaatu keenya aadaa keenya kan guddisu afaan keenya kan guddisu wal cinaa dhaabbannee YouTube'iilee ijoollee Oromoo YouTuberoota hedduutu jira baname jechuun nuti ittiin buune egaa. Yoo laaltan hordoftoota warreen afaan biraatiin godhan afaan Habashaatiin afaan warreen yeroo nafxanyaa yaa'uun kan wantoota isaan godhan yoo laalte subscribe miliyoona hedduu qaban jechuun viiyuu gurguddaa qaban jechuudha. Keenya hojuma bareedaa yoo hojjetaniitu ittiin bu'u maaf ta'e qabu gabrummaa karaa teekinooloojii kanaanis nurra nu jiraachisii agarree nuti dhalattoonni Oromoo kun wal jajjabeessuu qabna wal malee maal qabna wal cinaa dhaabbachuu qabna. Yoo ilaalle saba kana biyya kana keessatti saba guddaadha nuti ilmaan Oromoo garuu karaa fayyadama teekinooloojii kanarratti dilas waliin deeggaru waliin jajjabeessu kun ta'uu hin qabu jenna wal jajjabeessuu qabna. Wanti nuti qabannee isiniif dhiyaachaa jirru koomidiilee babbareedduu afaan Oromootiin irraa baratan waa'ee seenaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee aadaa, waa'ee afaaniitii irratti illee ol qabattee wantoota amma ta'aa jiranii waliin hedduu qabannee isiniif dhufaa jirra. Koomidii qofaa miti diraamaalee gaggabaabaa jettamoo diraamaa dhedheeraa jettamoo filmiilee adda addaa jettamoo wantoota bashannansiisoo bohaarsoo qophiilee adda addaa jettamoo namoota haasa'isu qeerrolee haasa'isu haala siyaasa biyyaa waa'ee afaan irratti waa'ee biyya keenyaa kana biitti keenyaa karam deemaa jirti waa'ee ijoo irratti wantoota jaalalaa yoo ta'es dhimma jaalalaa ga'aaf gaafiilee adda addaa intarviiwulee adda addaa jaalalti maali waan ijoo irratti illee jechuun wanti hafu hin jiru jedhee yaada. Malkaa Production yoo hordoftan kana qofa osoo hin taane wantoota baay'ee irraa argattan maaltu hojiidha waan ijoollee maal yoo taane wal jajjabeessuu qabna. Feesbuukii irra yoo ilaalle Oromoon hedduu jira hedduu feesbuukiin kan Oromoo ta'e hin dandeenye. Akkasuma yuutuubiin garuu yuutuubiirallee kanuma jiran nuti ittiin buunu hordoftoota hedduu qabaachuu qabna. Ammee saba duugatii saba xiqqaa yoo laalte wantoonni isaan gadhiisan liinkileen isaanii jechuun chaayinaalii yuutuub isaanii hojuma xiqqaadhaan viiyuu gurguddaa qaban nu hundaatu hordofaa jira jechuudha. Maaf nu ta'u akkasi keenya hin hordofne maaf keenya irratti laafna maaf wal jajjabeessuu dhabne wanni ijoo namuutu fugaafiidha wal jajjabeessuu qabna kun ta'uu hin qabu hin jechaa. Malkaa Production dhiheenyatti viidiyoolee adda addaa qabatee isiniif dhufaa jira. Malkaa Production subscribe godhaa subscribe qofaan miti like godhaa share godhuudhaan hiriyoota keessan hunda biraan nuuf ga'a. Uummata Oromoo addunyaa irra hunda biraan nuuf ga'a. Ija nama hundaatiin ga'a. Malkaa Production ijoollee qaxalee reefu lafaa dhufaa jirtuun kan hundaa'e ijoollee Oromoo lafa Oromiyaa keessa jirtuun seenaa Oromiyaa keessa maaltu ta'aa jira waan jiru hunda qabatee isiniif dhufaa jira. Malkaa Production hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Malkaa Production subscribe godhaa. Hordoftoota keenya Malkaa Production waa hedduu qabatee isiniif dhufaa jira. Yeroo dhiyootti hojii bareedaa hojii boonsaa irraa eeggadhaa. Subscribe like share godhuu hin dagatinaa. Hedduu isin jaalannaa. Malkaa Production kan keessan
yuutuubiin kan keessan. Subscribe godhaa, like, share godhaa.